Akkuma argitanii ka'ee jira xiqqoo ji'a darbee miti iddoo sosochoosee jedheen ergaan as adda'een gahaa isinitti waraabee maaliif dura daa'ima faana isinitti hin tolu daa'ima fayyisaatti kennadheeni iddoo mimmijeesse jechuudha. Iddoon ciisu namni iddoo kana seenee nama bira taa'a waan ta'eef mijatee gaarii ta'ee taa'uu qaba. Uummanni daa'imaa mijachuun kanan barbaachisu garuu amma tokko isa jedhamudha jechuudha. Haala kanaan mijeessa jechuudha. Haala argitan kanaan manyitaa yookiin iddoo ciisichaa iddoo namni isinitti ol seenu jechuudha. Naandeessanii isin eebbisan ol seena namni aadaa keenya. Kana fakkaata akkasitti nu wal qixxeessa jechuudha. Ofumaa kootii na biras ni jiru. Yoo kanaaf akka kanatti ergaan iddoo mijeesse yaa'u namnis namatti dhudhufa waan ta'eef ji'a guuteen ji'aaf akkana guyyoota wayiiti waan ta'eef shorbaa kana namni beekee hojjechuu duraanti nagarsiifne waan ta'eef namni deddeebi'ee na gargaaru jira isiniin jedheera. Itti nagarsiifne akkaataatti hojjetamu baay'een barbaade waan ta'eef maalan godha seetanii shorbaa qincee kana fooniin hojjetachuu barbaade itti agarsiisuu barbaade jechuudha. Haala kanaan qincee yeroo keessaa funaaname keessaan guuree sana booda nan miicaa jechuudha. Miiceen bishaan kun danfaa jira. Bilcheessa jechuudha qincee ijoolleen araba hojjettan baay'een keessan hin beektu warra arabaanii hojjetatu. Qincee faana shorbaa yeroo tsoomii yeroo baay'ee godhatu. Haala kanaan ergan miicee si'a 3-4 miicee itti naqee jechuudha. Kun distiitti bilcheessuudhaaf jechuudha. Kanatti bilchaatu ergan bilcheessee maal akkatti dabalu isinitti agarsiisa jechuudha. Dafee bishaan waan fixatuuf itti naqaa bishaan ho'aa bukkeedha. Bilcheeffadheen yoo mandajaatti waan ta'eef anuma bira fidaniin itti agarsiisaan jira kana bara yeroo biraas deddeebi'anii waan hojjetaniif anuma biraatti kun suruma mana keessa jechuudha. Kun balbala iddoon gola ciisu achi baanu irratti jechuudha. Amma adda bilchaatee sirriitti bilchaatee jira. Aannaniin itti naqee jechuudha. Aannan paawudarii rukuteen aannan paawudarii amma naa mijatutti naqee amman barbaadu jechuudha. Sana booda qullubbii firee arfan tokko fuutanii akkasitti cafacaftanii maal gootu dhadhaadhaan akkasitti akka diimachuu qullubbiin sun baay'ee urgeessa shorbaa kana jechuudha. Ibidda irratti xabbastu haala kanaanii. Yaa'u gimmaasha isaa hojjechaa jiru garuu isinitti agarsiisuu barbaadeen bana garaa jillaa dhugaa dubbachuu fi sana booda nan diimessa jechuudha. Diimachuu qaba shorbaan kuni eenyu kuni qullubbiin kuni dhadhaadhaan dura zayitiidhaanis rakkoon qabu waan itti nyaatattanis garuu dhadhaadhaan akkas diimessitanii shorbaadhaan ta'eef dhadhaadhaan mijataa mi'aas akkas erga gootanii erga diimate maal gootu seetanii asitti shorbaa gadirraa fuudhee jira. Maal gochuun qaba? Kuni erga akka diimachuu baay'ee kaameeratti mul'atu malee akka diimachuu dhaqee jechuudha. Qullubbiin isaa jechuudha. Sana booda maal gootu akkasitti irratti naqxu kun diimachuu isaa qullubbii ilaala shorbaa irratti akkasitti erga naqxanii achumaan dhadhaasitti dabalachuu dandeessu yookiin gizee biraas gochuu dandeessu garuu akkas gootanii qadaaddu daftanii ukkaamsitu jechuudha. In ukkaamsitu wadda ukkaamseen deebisee immoo isinitti agarsiisuuf jecha saaqee jechuudha.
akkasitti wal fudhataa hin urgaa jechuudha. Daftanii taara sana qullubbii itti naqachiis jedhanu itti naqanii ukkaamsitu. Achi booda maalan godha seetanii abasuuda gurraacha daakamaa foon immoo isuman dura qullubbii xabbasetti kan inni naqee muree yoo feetan foon akka daakuu dhagaa sirriitti naa bilchaate. Ani kun foon muree xuqura smoogii kana yookiin abasuuda gurraacha kana daakuusaa biratti godha. Soogidda dhamdhama isaan laallattu hamma kun ibidda irratti deebiseen immoo jechuudha. Sirriitti isa kana xiqqoo ana booda akkasitti ol keessu jechuudha. Anamma hunduma isaa lafan godhu yaa firiijiin godha waan ta'eef yeroo baay'ee irraa kun hundi yoo taa'e ni bada shorba waan ta'eef garuu firiijiidha akkasitti qiccanii ho'isuu ni dandeessu. Kanaaf akkasitti xumuree jechuudha. Amma immoo asumaan qursii koo naa qopheessan kana ergan algaa sirreessee shorbaa kanas isaanitti agarsiisee booda qursiin qopheeffadhe kun shorbaa akkasitti dhadhaa irratti dabaladhe. Asitti immoo sukkuumee xaafii diimaa asitti naskaafee aannan irratti naskaafee bir godhee dhugaa jira jechuudha. Magaalaa naannoo sa'aatii 3 iyyuu ta'e jechuudha. Darbeeyyuu soo haala kanaanii qursii koo immoo gadi fudhadhe jechuudha. Shorbaan kun baay'ee tokko siif fayyada. Dubartiin deessee baay'ee barbaachisaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko barbaachisaadha. Dhadhaa ofiif irratti dabalattu garuu baay'ee tokko mi'aawu jedhaa laalati koomantii naa barreessa warri kaani. Arabni baay'ee akka fayyadamu ni beektu garuu foonicha maanni achitti maashinii wayii jira foon baay'ee isaa akka daakuu dhaqu jechuudha. Harus kan jedhanis ni hojjetama jechuun akkanumatti marqaa fakkeessanii marqaattis hin jabeessan asis hin qallachan dhadhaadhaa kan nyaatan maan kanaan. Harus shorbaas immoo haala kanaanii ani foon nan muree baay'ee tokko mi'aa dhugaa waaqa dubbachuuf dhadhaa garuu itti dabalachuu qabdu malee ishee qullubbiin xabbastan qofa miti. Qursiin koo ganamarraas kunoo kana fakkaata shorbaa kooti sukkuumii xaafii diimatii aannan naskaafeedhaan ganama yoo dhugeetti rufiidha jechuudha. Waaqayyoon haa ulfaatu inni fayyaa nuu kenni haala gaarii hundumatti nuu jiraachise waaqayyoon haa ulfaatu. Yaa'u sababa shorbaan ka'ee gaayidhadhee har'a yaa'u urga ja'a guutanis mana hin bahin malee wanni tokko tokko yoo agarsiisanuma rakkoo hin qabu. Shorbaa baay'ee waan kajeeleefan shorbaa isa kana jechuudha. Kanaaf jedheeni yaa'u isinitti agarsiisa fidaamee jedheeni haala kanaanii har'a shorbaa itti agarsiisee mirxii itti bahe jechuudha. Haala kanaan hojjetadhaatii namni deessan isiniif haa hojjetanii fayyadamaa jechuudha. Itti yaadanii hojjedhe qincee kana yeroo hojjedhu shorbaa kana akkanaa qophaa'u garuu nama hojjetutu Itoophiyaa keessaa namni akka fayyadamne hin beektu isinis yoo nama achii deebine taanee fi musliima ta'aniin ala shorbaa kana hojjechuu namni kamuu akka hin beekne ni beektu. Ji'a tokkoon otoo fayyadamiin ture jechuudha. Reefu haa jedhee jalqabu koo har'atti agarsiisuu kooti. Jaafi guyyaa 4-3 wayii tureera waan ta'eef. Kanaaf dursatoo nama ani dursa nama hojjetu fidadhee ture tokko hojjetteetu ayyaana fi biyya galee deebi'atte achumaan hafte jechuudha. Otoon hin dura deemte dura torbee 3 wayii dura surmaayyuu jechuudha. Rakkoon qabu'een isee kan biraa immoo dallaalaa biraa yoo jennee dhaqnee ayyaanaaf waan ta'eef gara biyyaa deemu malee surumaa hojii galuun dhufanii utumsanaan jennu nama deddeebi'ee hojjetu argannee nama deddeebi'ee hojjetu sanatti immoo otoon hin dahin hin agarsiifne ani kana jechuudha. Waanuma ta'e hojjetachuutti waanan turee fi biizii waanan ta'ee fi kana agarsiisuun dhandhee jechuudha. Kanaaf isheen amma ganama 2-3 gaafa dhuftu jira waan ta'e galgala immoo 10 11 12 gaafa akkuma eegutti deemama jechuudha. Kanaaf naan agarsiisus hin qabu hin agarsiifnes jechuudha gara daawwitti dhumarra gaheeyisi ergasii immoo yaa hin danda'amu waan ta'eef amma gana argan ji'a darbeen kunoo jalqabee jechuudha. Kana booda si fayyadame na fayyada. Baay'ee tokko baay'een jaaladha immoo durumaanuu nan fayyadama. Tureen amma kanaa miti malee nan fayyadama ture jechuudha.
So baay'ee mi'aa baay'ee mijataadha baay'ee nama fayyada waan ta'eef fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo koo immoo yeroo laaltan sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan barreessuu hin dagatinaa. Maatii haaraa warri taatan sabiskiraayib godhaa isiniin jechuu barbaada. Har'a viidiyoon koo kanuma fakkaata. Isiniin jedhaa obboloota jaalatamtoota baay'een isin kabajaa warreen na jaalattanii warreen hin jaalanne sani akka Kiristoositti immoo isiniin jaaladhan isiniin jedhaa baay'ee.